Bakka. No. Abang nanti nyata itu. Isinin tuku be. Jangan tuh. Nama itu. Sadati kas. Ada masuk. Ati isi. Isinin tuku be. Ada. Ya? Arkati serama. Gua nyatin le. Ini sudah surat. Asli mau seri mijil. Haye. Makan kan ken. Tamasgini jedhama. Hojiin kan kee. Hojiin baqatanuma hojii. Hojjadhe kan nyaadhamu. Wanna kan ni nyaachifte. Maqaan waan kana maali afaan Oromootiin? Afaan Oromootiin hin beekamu gen Amaariffaan abbaa koddaa jedhama. Abbaa koddaa afaan Oromootiin I think hummoo na fakkaatu. Hummoomi. Wanni kun hummo. Afaan Oromootiin hummoo jedhama. Nama nyaatu. Nama nyaatu hintutu. Dhugama ammoo. Wallahi hintutu. Si tuttee hin beektu? Intu na tuttee hin beektu. Ayyame darbii billaalla. Darbi. Darbi. Tokko darbi lalle. Darbi. Darbi ta'e? Mi haa dhuftuuti ayya darbi. Kun otiin dhufti bakka. Bisitti fi dhuftee nyaata. Hin nyaatti amma. Haga akkamitti Oromiyaa keessaas dhufte? An? Bakka ani achi hojii miti timirtiif jedhee hin baradha jedhee as dhufe. Kezaan bakka hojii tokko yoo argadhe hin hojjadha. Kana dammoo maabartoonni hojjadhu jettee naaf tizaazi kennite. Hin barattallee hin hojjettallee? Hin baradhallee hin hojjadha bakka. Maal baratta? Yaa'u ka baradhu yaa'u timirtii mangistiiti. Okay, hayyee. Hayyee ati cima barataa hojjetu jechuun waan guddaa jabaadhu ammallee akkasuma hojjedhu siin jenna. Hojii kanaaf garuu meeqa si kafalan? Hojii kanaaf amma kanaaf ka kaffalu eenyu yoo jette an horoma bakka dhuguma qaaqa. Amma way isaan way isiin na kaffaltan jechuudha. Akkasi. Hayyee galatoomii jabaadhu ayyaa akkanuma hojjedhu akka hojjetaniitiin yoo jedhan durooman jedhanii mire. Akkasuma barataa hojjette gara fuulduraa ammoo waan barbaade ta'uu dandeetta. Kanaafuu jabaadhullee hojjedhullee baradhullee. Nama cimaa ta'a baqqaan. Hayyee. Mee darbii akka itti fudhatti ilaalla. Mee gurbicha tokkocha mina darbas. Qo'ee isaa fidan qurxummii tana. Qurxummii kana kun asumatti bitanii fuunaami. Bitaniitiin kennitaniif. Hayyee bakka galatoomi ulfaadhu. Eeshi. Faateen dallaateetiyoo. Faateen dallaateetiyoo. Entau isso é, cara, entau mago. Osoo ani ittiin qophaa'immoo. Si mo'adheera. Entau namoonni. Akkamitti mo'an? Irra deebinee haa goonu. Maaliif? Maaliif nama wattan osoo ittiin qophaa'in? Ani harka qabatteertaa misan caalaa maaltu qophaa'a fiinya si afafamuu qaba? Akshiin jechuu qabda. Muuvii dalagaa hin jirtu akshiin kan jettu. jettu. Namoonni si haa ta'u deebiin qaba. Naa ta'uu miti si mo'adheera mirgaan galeera. Daawwattoonni keenya nutti himanii yoo dhuganii si mo'attee jiraatti. Si mo'adhe iji kaameraa isaaniitu argu jira mire. So ana biraa walii qabsiifne yoo ati nama waatte waan ati barbaadden godhaa yookiin waan ati barbaadden ta'a jedheera. Akkuma isin argitan ammoo mo'adheeniira. Garuu haati keenya maaliif isin komatteerti moo maaliif osoo nagaa isin hin gaafatin sagantaa kana eegalte? Waan mo'adheef gammadeeti. Ammoo excited so ayyee gara nagaatti haa deebinu. Nagaa gaafadhu. Ana dhufu hordoftoota sagantaa Ateetee Entertainment baga nagaan deebitan jecha sagantaa keenya gadhaa hadha waa'ee maalii dalagaa birraa. Anillee nagaa gaafadhaa shama harka fuunee nagaa jirtanii nageenyi badhaadhaa sa'a namni waatii maatiin qeera'een subscribe fi like fi share nagaa hundinuu nagaa jennee sagantaa keenya jalqabne maaliif akka waan san jedhellee beektanii kanaaf har'a waa sadiin balleessuuf dhufne moo achi dura waan nagaafachuu barbaadu? Yaa mo'atamtee an jirtuuf si gaafadha. Hayyee nagaafadha. Maasi gaafadha. Maana jinkaarta de. Dafee gadde waan ati mo'atamtee jirta an akka jedhee deemta malee akka ati jettetti miti so chill carraa kan kee gadhu. Hayyee. Hayyee.
waa'ee mudannoo kan keetoo inu hime. Mudannoo moo'ii kan nama kolfisu yookiin kan nama gammachiisu wayii nu hime. Hayyee mudannoo si hima. Mudannoon kiyya ka yeroo hundaa na ajaa'ibu. Yeroo kutaa shanii mana barumsa Salaamii Shaashamannee baradhu. Barataa ture like barataa kutaa shanii ta'eetiin ijoollee gurguddoo waliin jiraadha. Na barattoonni kun yeroo baay'ee nyaata isaan hojjetantu jira. Nyaanni barataa keessaa nyaanni beekamaan akka bargarii, piizaa, fuulii jira, bachoo jira, nyaata garagaraati jira ka barataan hojjetu. Ani yeroo Salaamii baradhu san kutaa meeqa? Kutaa shan. Hayyee. Salaamii yeroo baradhu san nyaata qabadhee baane. Hayyee. Mana barumsaa yeroo an dhaqu ijoolleen waliin baradhu maatii bira ta'aniiti warra baratan. Ani immoo barattoota waliin taa'ee baradha. Okay. Yeroo sanitti ani laaqana qabadhee yeroo deemuun bassoo yookiin bachoo yookiin bassoo jedhaniini akkuma isinii gala fudhadha. Bachoo kana laaffisoo jedhanii naannoo tokko tokkotti naannoo keenyatti immoo bachoo kana laaffisee qabadhee deemaan. Yeroo bachoo kana laaffisee qabadhee deemuun ganama irra qabadhee ni yoo deemu guyyaa irra daaraa taati. Isi gala bachoo yoo laaffisanii turtu daaraa taati. Goddee jechuudha. Goddee jechaadha. Hayyee. Amma guyyaa sa'aatiin nyaataa ga'ee ijoolleen martinuu nyaata ofii fidatanii anillee fidadhee bira ta'a. Amma namni martinuu nyaata ofii nyaattee ijoolleen nyaata kiyya bira yoo geettu waan argitee hin beekne jarri. Hachi martinuu akkana tuttuqee daaraa fiddee dhufte jedhaan jala afuufan. Daaraa fiddee dhufte jedhaan jala afuufan. An aaree gubadhee amma booda amma bakka bachoo qabadhee mana barumsaan deemu jedhee dide. Achi gaafa lammaffaa immoo fuulii ka jedhamu jira beektaa. Fuulii kana barataan hin beekaa. Fuulii kana garbuu kana laaffiftee harkaan akkana mammartee akka paastaa jira. Isa bilcheessitee zayitii fi dhadhaanii bakka nyaata mi'aayaa. Amma nyaata kanallee baratama hojjeta. Special foodii barataati beektaa. Amma guyyaa lammaffaallee kana qabadhee dhageen. Amma ijoolleen nyaataan fiduu kana laaluuf namni martinuu suspensi ta'a. Amma qabadhee yeroo an dhaquun amma martinuu sa'aatiin namni martinuu nyaata nyaatee sa'aatiin isaa yoo ga'u fuulii kiyya bira gaan. Arganii beekanii beekanallee paastaa fufurdaa fidee dhufe jedhanii hadhallee na kolfan. Ana achi booda guyyaa san booda lammaffaa nyaata qabadhee mana barumsaa dhandhe. Mudannoon kiyya ka biyyaa kana nama ajaa'ibsanii. Mudannoo nama ajaa'ibu. Mudannoo keenya isinii himnee daawwattoota keenya akka itti kolfitan akka itti bohaartan abdii qabna. Kanattaan suudhaan viidiyoo gabaabaa daqiiqaa tokko isin laalchisuu barbaada. Viidiyoo kana wanti isin laalchisuu barbaaduuf namoonni hedduun gama miiseejiitiin yeroo chaanaalii kana subscribe godhuuf deemnu iimeelii nu gaafataa namoota naan jettan akka inni iimeelii isin hin gaafanne viidiyoo daqiiqaa tokko kana laalaa deebi'ee olitti deebina. Hello daawwattoota keenya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii viidiyoo kana isinii dheeressuun barbaadu garuu namoota hedduu wanta na gaafattanii fi waan kana isinii ibsuu barbaade namoonni hedduun chaanaalii keenya subscribe godhuu barbaadaniitiin isin rakkisaaru waan argee fi namoonni sun akkami akka subscribe gootan isinii himuu barbaadeeti jechuun yoo liinkii irra gattuttan fakkeenyaa fi ifama meeqa jeela dhufneetiin meeqanumarra haa tullu kanarra yoo amma gattuttan isin liinkii kanarratti as bira dhufee yoo subscribe gara jalaa kanarra amma gattuttan saayiniin isiniin jedha jechaadha. So wanti isin godhuu qabdan jala kana dhuftanii subscribe godhina kaansilii goonee meef duuba deebi'ee ammarra deebi'ee isin mul'isa akkam akka gootan amma yeroo liinkii akkana gattuttan subscribe as bira yoo gootan saayiniin isin gaafata jechaadha jala kanatti. Kanaafuu maal gootanii gubbaa kanarra kunoo open in apps ka jedhuun jira as bira yookaan immoo bakkattii sanatti sadiin tanniin gattuxxanii yoo jettan open in YouTube ta jedhuun jira jechaadha. So kanniin lamaan keessaa tokko yoo gootan ama qajeeluma isin geessa jechaadha YouTube keessa. Yeroo san subscribe yoo gootan illee unsubscribe illee yoo gootan email isin hin gaafatu jechaadha. So kanuma isin himuu barbaada galatoomaa ulfaadha. Hayyee viidiyoo kanatti akka laaltanii itti gohartan abdii qabna. Itti gohartan osoo hin taane akka subscribe godhan akka irraa hubattan. Dhuga. Thank you. Nisirreessu keetiif. Hayyee waa sadi hedadhaa jedha. Aanaa gootaa, aanaa arjaa, aanaa hayyuu. Aanaa sadiin hedatinaa. Aanaa dondha, aanaa hollunna yookiin sodaattuu akkasumas aanaa makkala hin hedatinaa. Aanan sadi hedadhaa.
aanan loonii, aanan qocoo yookiin bushaayee, aanan gaalaa. Aannan sadii hin hedatinaa. Aannan fardaa, aannan harree, aannan saree hin hedatinaa. Hin abdatinaa yookiin hin hedatinaan koloqodha. Tokkuma. Hayyee waa sadi du'aan badanii jedha. Goonni du'aan bada, dureessi du'aan bada, hayyuun du'aan bada. Waa sadi turaan baddii jedhan. Durbummaan turaan baddi, bareedummaan turaan bada, areedummaan turaan bada. Waa sadi duraan badan. Duraan odoo hin uumamin dura jechuu. Lunni duraan bada, do'ni duraan bade, makkalli duraan bade. Ilmi namaa waa sadi keessaa tokko ta'a. Ilma abbaa caalu, ilma abbaa dhaanu, ilma abbaa dhaalu. Daawwattoota keenya kanatti akka bohaartan abdii qabna. Mee jidduudhaan gitaara qamarii tokko irra isinii buufnee deebinaa. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Daawwattoota keenya akkuma isin challenge na goote anillee challenge godhuu ni barbaada. Mu'adhee abaada wee argitaniirtan na fakkaata. Gaafii tokko si gaafadha. Mee baay'ee jedhe anillee si jalaa qaba. Baay'ee. Okay. Akkami jedha akka naannoo keessaniiti moo akka naannoo keessaniiti jedhi an akka naannoo keenyaatitti si jalaa qaba. Jetteere birra. Jedhe. Ayyee. Okay, baay'ee jedhamoo obbeedaamee jedhamoo hiirishaa jedhamoo. Baay'ee jedhi anillee si jalaa qaba garuu aadaan Oromoo akka galaanaa tagammaa xiqqoolee irraan tunne. Garuu nu amma nu like sagantaa kana yoo eegallu agana hunda ummanni hamilee nu kennee nu jajjabeessa jenneen eegne. Amma garuu akka DP keessa seennee qorannee daataa garagaraatiin gara fuulduraa sagantaa kana dhiyeessinuuf ummanni hamilee nu uumeera. Namoonni hedduun subscribe nu gootanii nu laaltanii jechattiin isin ibsinu hin qabnu. Maal kan nu share gootan commenti qofa odoon taane yoo hamilee keessan nu barreessitanii qoore nu bilbiltanii waan garagaraa nuun jechuu turtan. Galatooma honestly like abdii kana nu keessa uumeetiin akka nu kana caalaa hojjetu abdii godhannu yoo plaani godhannu kan nu godhe hamilee keessanii kanaaf uffaadha isiniin jechuu barbaadu. Yaa gara fuulduraa garuu waan guddaa nurraa eegaa isin boonsinaa akkuma isin nu boonsitan kan hagammaa sagantaalee hojjennetti nu baay'eellee gammaduu baannu isin gammaddaniirtanii nu garuu ittiin quufne ummata kanaaf sagantaan sun itti xiqqaataa kanaa ol akka hojjechuu qabnu sammuun keenya nu hima amma kanaan sababtee jalantariini baay'ee jedhi anillee itti fufa. Nadhiisaan jirta. Dhimma xiqqoo sagalee kadhadhee yeroo biraatti deebi'u. Ammuma jedhanillee baay'ee indoo keessanii iyyuu si to'ati saadi osoo geerarsi. Shamarran biraa qabadhee yeroo biraatiif badhinnaaniin jedha. Hayyee garuu akka naannoo anitti guddadheeti akkana jedhan baay'ee. Baay'ee gaaraan baala baay'ee osoo dhiiraan illee shaggar baay'ee. Dira lola nakatani anatola kabatani
Gola bahe bade golotiya gosa bahe bade goshotiya jedhan. Agar ma jedhan marda. Bae garamba. Caca fami akka intala ta'e saniif natti hin kolfina anillee dhagaye bae garamba. Caca fami baasaan keenya marrumaan. Narafame sorettiin bareeddu attu dhaqaa warrallee maafa rabsa shamarran narra laayina. Ila shamarran takkatti illee sagalee akkasii akka hin qabne dhibbatti. Angaruu yaaleera baay'een yookiin mararoon ka dubartiiti haa ta'u aniin osoo geerarnaan jettee be anoo maalan geerarraa kunoo yaadan heelala yoo fite akka tuulamaatiin ammallee seenaa hima waan ajaa'ima yoo fite. Anamma hamamoota si mul'isu. Mee jedhe. Abbaa jarjara nu galchi aduu galgalaa'e. Hin jenne abbaa jarjara na galchi aduu goshatiyaa osoo booyuu galgaleesse. Amma ila wanti baay'ee nu amma yoo haasofne ummata keenyatti illee sa'aatii dheeressuun barbaanne. Dhuga. Aadaan Oromoo maankaan yookiin immoo suutaan fuudhaatiin daawwattoota keenya kana ittiin dhadhamsiifna. Garuu sagantaa keenya ka guyyaa har'aa asumarra xumuruuf deemna. Sagantaa keenya ka itti aanutti waan babbareedaa hedduu qopheeffannee isinii dhufuuf deemna. Galatoomaa isin sabskraayibarii maaf laayikima nu jabaadhaa isiniin jenna. Abbaan kennaa kiyyaa saniin dagatanii galatoomaa isin nagaa fayyaa nu ta'a. Ulfaadhaa yaada kennaa isinillee. Jecha beektotaa. Balballi gammachuu tokko yoo cufame kan biroo ni banama. Helen Keller. Namoonni gatii kan laataniif mirga isaaniif otoo hin taane fedhii isaanii fi maankoon. Dubartoonni kan jaallatanirra kan isaan jaallatutti yoo heeruman gaariidha jecha Araboota. Dhiirri tokko fuudhee guyyaa tokkoon booda waggaa 7 dullooma baakoon. Si'a tokko fuudhuun itti gaafatamummaadha, 2 fuudhuun gowwummaadha, 3 fuudhuun maraatummaadha jecha Neezerlaandota. Namni dubartii takka beellame eegu daqiiqaa 5 yoo eege sirriidha. Daqiiqaa 10 yoo eege obsa qaba jechuudha. Daqiiqaa 15 yoo eege danda'aa ta'uu isaa agarsiisa. Daqiiqaa 15 ol garuu gowwummaadha. Ba'aaluu Girmaa. Barcumaaf ulfina abbaatoof jalatti eega jecha Itoophiyaanotaa. Kabajamuu yoo barbaadde dursi of kabaji jecha Speenota. Abjuun kee akka dhugoomuuf hin rafin jecha Yihudoota. Nama shakkitu hin mindeessin yoo mindeessite garuu hin shakkin jecha Chaayinoota. Siree ofii afatan irra ciisu jecha Ingilizoota. Iji waan argee gurri waan dhagee amana jecha Jarmanoota. Sodaan namaa waa sadii nama manni isaa dhimmisu dhufaatii roobaa nama liqiin namaarra jiru bari'uu lafaa dubartiin abbaan manaan ishee rakkisu dhi'uu lafaa jibbu.